Jaartii tan deeti waan jettuun dhagaye. Jaartii isaa Kom. Dhaabbata. Yaa Mahmoud. Kana guutuu jaartii Nasraddiin gadhiiftu kan dhiiftu. Ibsaa nagahan yoo hin barbaanne ka jettan taate. Gurbaatu baa jira laata margaa jirtan. Nagahan jijjiirattan amma isa dhumaati amma sarara diimaa amma reefu seentalla ibsaa akkas gochuun ibsaa qixaaxuun ibsaa miidhuun amma reefu tankaarfii lubbuu keessan irratti akka isi fudhu nagootan amma reefu akka daranuun cimu daranuu tankaarfii isin irratti fudhadhu daranuu lubbuu teessan dhabama isin godhu na taasiftana nagaa ima jedha nageenyi hin jiru nageenya akka ittiin jirre abdii jiru Nasraddiinii jiru nageenyi hin jiru sanuu har'a viidiyoo gabbaaftanii fuula keenya duratti ibsaa akkas gootanii abdii daalacha mataa dhagaa walii goonaga jaldeessa qudura na agarta abdiitu sa nama waa godha sanuu akkamitti sittin dhagamu akkamitti huccuuraa jirtaati qixaanni biraan jiru uffata irratti jirta sanuu kaameeraa irratti qabde yooniin qaama keessin ciccireen na agarta abdii yoon qaama keessin ciccireen nama lamaan sanuu nama lamaan haga gaggeettan of hin argitanii haba ummata gowwaa si jira na edaa gowwaan laa ilaaha illallah akkuma nyaateen udaana xawaalii odoomina garaachi hin daakee akkamii akkana gootan yoo dhiirummaa qabaattan yoo namummaa qabaattan koottaa gara kiyya meen dheessina mee bakkitoon jijjiiratina wallaahi dachii miisamii yoo seentan ija ibsaa har'a akkana gootan kanaan yoo lubbuu teessan takka takkaan isin hin guurinan inuu maammee miti arraboota inuu tankaarfii yoo isin irratti hin fudhatin na agarta abdii na agarta Nasraddiin inuu jaartii tiyya gadhiisa jaartii tiyya jaariin si haa qoomu itti dabalamtaatu nuti bar jaartii tee akkanatti qixaaxaan jirru nuti bar jaartii tee miidhutti hin jirru jaartii tee nyaata itti kennineet obaafne uffata irraa jijjiirree irraa dhiine asirratti hara nuun rabbaafachuu jirtii bar nuti tuqaan jirruu fi hulaa itti cufne kenneetuma taa'u jirtii bar nagaan ulee takkaan hin dhoofne bar nuti akka isin ibsaa godhaa jirtan kana godhutti hin jirru bar amma booda harakaa gootan amma booda ibsaa qixaaxuun ibsaa tumuun lubbuuti uf tumtan malee uf qixaaxan malee murtii ufirratti dabarsitan malee ibsa irratti akka hin ta'in ofitti hima bada abdii mataa dhagaa daalacha fokkata waliif goona kana daboo diqaala na agarta gaabdi waliif goona haga garaa kiyya na gubdan siifi Nasraddiin illeen haga garaa kiyya gubdan na gubdan garaa keessan isi qaama keessan yoo an isin gubin ani nuu maammee miti wantu qasii achi hin jiru wanni akkasi dhaabaman isin godha haga ibsaa isin harkaa fuudhe ibsallee yoon hin fuudhe isin dhiisuun hin taatu isin dhiisuun haraamiyyuu sodaa isinif fakkaatti amma waan isin sodaanne hin seenaa akkana taanan walit gayyaana kallattii walit gayyaana yoo dhiirummaa qabaattan hin dheessina yoo namummaa qabaattan qophaa'ana eega amma inuu ifa walit deemnayyu du'aayii ummatatu na duuba jira hawaasa kiyyan na duuba jira diqaaltota yoo an takka takkaan isin guure abaarsi rabbii isin irratti haa bu'u mee maal gootanii azabdan hiitaniitumaan silaa hidhu jirtanii midhaan itti kennaan jirtu lammiitan suuraa irraa fuutan mee maal isin godhe akkasitti huccuu irratti cirta irraa yaasuufi irraa yaasi gaa qajeeluma irraa yaasi huccuu irraa yaasi qajeeluma abdii yoon hin laal haga huccuu ibsa irratti harakaa goote san mataa kee gara galchee lukatee ol gara galchee si hidhee si jala taa'ee ciqilfadheen kama inni agarta waliif goona
haga garaa kiyya na gubdan hayoo an garaa isin hin gubin na argitan. Nasraddiin jaartii tee yoo feete kiyyaa dhamaa gowwaa kana muqaffala jalaa fi gubbaan muqaffala waa takka hin yaanne nyaatee udaanuu malee irraa dhorgita taana irraa dhorgisa yoo jaartii tee feete ibsarraa harka fuudhe saffisaan harka ibsarraa fuudhe jaartii tee yoo feete ilmaan teetiif yoo ka yaaddu taate jaartii tee yoo ilmaanitti ka deebiftu taate. Nuti barqixaaxuu wallaalle jaartii tee tumuu wallaalle adabuu wallaalle dubartii jenne kabaja itti qabne malee isintu kabaja san hin beeyne amma. Rabbiin harka kiyya si haa galchu. Rabbiin harka kiyya si haa galchu Nasraddiin. Yooniin an afaan keessa si fincaaniin afaan bal'aa afaan xaasaa keessan yooniin an rifeensa kan keessan gogaa sirraan haadin ani maammee miti. Haga ibsaa akkasitti uffata irraa cirtanii garaa kiyya gubdan yoo an garaa keessan isin hin gubin yoo an jireenya keessan isin hin gubin ani inuu maammee miti. Kabajan beeytan ulfinnan beeytan nama likki isin him nama isin cabaq nama lal takka takkaan dhukka isinirraa kaasuu barbaaddan isin. Eega akkana taate eega nu jalaa hafa koottaa mucaa gadhiisaa jed isin kadhee diddan xurii kottee jalaanatti hin geettan tan karfee isinirra fudhachuun herreega keessan isin beeka yaa saroota hulaatii jeegaan turre akka fedha isin godhaan turre isin dhiitaan turre hin deemtamoo hin deemtu jedhe akka sareetti waa isinitti darbaan turre najisoota najisan xahaaramne amma naatu isin xahaarsa amma naatu isin udu'achiisa. Akka itti nyaattan akka itti udaantan asii achi natu isin argisiisa natu isin barsiisa. Eega uf wallaaltan akka isin uf barattan na isin godha asii achi akka itti isin godhummoo isin ni beektan. Ani xiiqii hin seenu kabajaan nama kadha gaafaan garagale qophaayatiin eegaa guyyaa adiin yeroo barbaaddanitti ibsaa funyaan adiin guyyaa adiin isin harkaa fuudhee yoo isin lachuu hin adduubin ani namaa miti. Gaafa harka kiyya seentan isinuu ni beeytan amma booda isinii ibsarra harka kaa'u isinii ibsaa as bahee qixaaxu isin hin arginan. Yoo uf dura jiraachuu barbaaddan yoo uf dura jireenya fuula duraatiif ka yaaddan taate yoo murtii du'aa ofirratti murteessitan isinuu beekattan. Na eeggadha wal fagoon jiru amma fagoon jiru yoo waan biraa dhabe ibsaa isin harkaa baasee tokko galaafadhee kutuu kiyya shakkii takka hin qabinu tokko galaafadhee yooniin ani isin hin kuchisiisin ani nuu maammee miti. Abbaan kiyya nan dhalle na argitan abdii mataa xaasaa siifi Nasraddiin illee najisoota. Haga garaa kiyya akkamiin ilma dhiiratti taphattan isin sanuu dhiira akka keessanii yoo dhiirummaa qabattan irraa hiittanii koottuun jettanii boksiin san beelan laaffiftanii uleen laaffiftanii san uffata irratti cirta akka waan dhiirummaa qabdu gadhe najiisa tortora ani isin arrabsu karaa isin arrabsuun hin beeka. Ati kabajaa hin beeytu Nasraddiin kabajaan beeku abdiin kabajaan beeku yaa ummata najisa yaa ummata hin xaharamne yaa ummata gorsan gorsi ittiin gorre yaa akka nyaateen udaani bakka nyaatitti udaanu ka akka keessanii kana. Abboo yoo na barbaaddan yoo narraa dhimma qabaattan ibsaa gadhiisaa na isinii dhufaa bakka barbaaddanitti anaa wal faamna. Ana herreega keessan beeka kanuma akka beera shaarmuxaa bakkitoon jijjiirina bakkitoo miidachii miisamii yoo bakkitollee jijjiirattan amma isa dhumaati amma sarara diimaa amma reefu seentalla
ibsaa akkas gochuun ibsaa qixaaxuun ibsaa miidhuun amma reefu tankaarfii lubbuu keessan irratti akka isi fudhu na gootan amma reefu akka daranuu cimu daranuu tankaarfii isin irratti fudhadhu daranuu lubbuu teessan dhabama isin godhu na taasiftan amma duraa miti amma asii wallaallan kallattiidhaan huura keessan deemina bosona keessan deemina qophaayatii jaayizataatii kotta hin alba'in akkanumaan maammee akkana ta'e albaatii hin alba'ina ganaa alba'uu teettan ani yooni morkes morkanaaf nagallee nagaa lollis naa lola angarri hundaa naa dalagaa amman akkan gara lolatti deebu isintu na godhe ibsaa akkas gochutu gara lolaana deebis ibsaa miidhutu gara lolaana deebis ibsaa qixaaxuu keessantu akkan tankaarfii isinirra fudhadhu na taasise garuu as baatanii gaafaan ani uummata kana akka buutitti qabee cafaqe maammee akkanaan hin jenne hawaasni kiyyalleen dhaamsa isin dhaamadha tankaarfiidha jarri yoon dhumin jarri yoon xaragamin nama biratti taphatti hin jiru wanni akkasii osoo lubbuun jirtu qilleensarra deemtanii hafuura baafachuun isiniif haraama yoo du'ee qabrii gale tole yoo na kuchisiiftan tole dachiin isinii bal'atti yookaan osoon an lubbuun jiru ibsaa miti nama kamuyyuu addunyaa tararratti qixaaxuu hin dandeettan amma booda ufii sarara diimaa seenta waan ta'eef ufii dhuuftanii na tuyxa waan ta'eef isin kadhee isin dadhabe waan ta'eef koottanii araaramnaa wayita'an isin jedhu na diddanii deebitanii ibsaa na jalaa bachisiistanii harakaa sana godhuun ibsaa ga'a amma isin goota amma isin jagna nama hidhame ka beelallaafe ka huccuu irra cirtu ati amma dhiira siin jenna amma surree dirattee deemta abbaa yoo dhiira taate kottu anaa wali kottu anaa wal faamna atis bada deero garaa qarbata itti dhaamadhu jaartiiti akka gootan jaariin si haa qoom jaartii argiteen beeytuma inti bar jaartii tee miidhaan jirru xorxora sanuu ibsa akkana qabataa bar jagni kun bar odoo harki hiikkaa isa ta'e ka albaatiidhaaf bar fuula isaa duran dhaabbannetu har'a inni gaa hidhame qootillee laaffessite harakaa itti godha sanuu garaa raachoo godhe hantuuta way bada'an way rabbi afaan wal nu fidaa Nasraddin way rabbi afaan wal nu fidaa abdi mee isin lachuu ibsa akkasuma dhiisa kootta in sodaatinaan ana tokkicha isiniiga ana tokkicha isinirra deemaa si'achi lubbuun laman duutu takkuma baati yaa na isin baafachiis yaa isin tuna baafachiis lamaan tana garuu osoo ijjina argitu ibsaan abadan iman inkitaattan akkasitti lubbuutii yabbaa malee abadan du'eetiin bada malee abadan akkasitti fuula keenya duratti viidiyoo irraa waraabaa uffata irratti hin cirtan lubbuuteessan isin ciccira malee kana daraniin isin guba malee na argitan Nasraddiin fi abdii qophaatii na eega